Ashama harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii nageenya koo kan jaalaaf kabajaa bakka jirtanitti sinaa qabu. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenya haala ajjeechaa yookaan du'a haadha manaa artist Taajuu Shurrubbee Helwaa irratti ta'ame irratti waan haaraa odeeffame. Akkasumas immoo osoo lubbuudhaan jirtu maal jettee akka turte maaltu akka ishii mudate rakkoon Taajuu Shurrubbee hojii qabaachaa turan maal akka ta'e sagalee akka icciititti waraabamee miidiyaa irra deddeemamu tokko jira. Kana qofa osoo hin taane namoonni isaan quban qabne waan kana keessaa harka qabde jechuudhaan namoonni miidiyaa hawaasaa irratti yeroo saaxilaman argaa jirra. Akkasumas Taajuu Shurrubbee maaliin ajjeese amma eessa jira mana hidhaa akkamitti jira kan jedhu odeeffannee dhufnee jirra. Isa jechuun kodura oduu gaddaa biraan isiniif qaba. Oduu gaddaa biraatiin gooticha Oromoodhaa Obbo Baqqalaa Garbaa guyyaa har'aa du'aan addunyaa kanarraa boqotanii jiru. Obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee maatii fi firoottan isaanii hundaa jajjabina hawwina. Guyyaa har'aa gama asrii irratti du'uu kan beeksise mucaa Obbo Baqqalaa Garbaa Saamu'eel Baqqalaa kan jedhamutu nu beeksise. Kanaaf maatii gootota kanaaf jajjabina hawwina. Harmeen gootaa wareegamuun baay'ee nu madeessee jira, nutti dhagahamee jira. Kanaaf biyyeen isitti haa salphatu jennee darbina. Dhimma miidiyaa irratti deemamaa jiruu fi dhimmi ijoo amma harkaa nu qabutti gaafa deebine Helwaa fi Taajuu Shurrubbeen dhiheenyatti walitti bu'iinsa xiqqoon akka uumametti dubbatama. Erga uumameen booda Helwaa fi Taajuu Shurrubbeen hanga jaarsummaan qabamuufitti mana garagaraa turuu isaaniitu dubbatame. Kanarratti wal dhibdeen guddaan kan uumame maalirra jennee ijoo dubbiitti gaafa deebine dubbiin jalqaba akkuma beekamutti hinaaffadha. Garuu hinaaffan sun lafaa ka'ameeti moo wanta ta'ame wayitirra dhaabbatameeti kan jedhu immootu dhugaan mana rabbiiti. Nuti ammaaf kan odeeffanne odeeffannoo miidiyaa hawaasaa haa ta'u iyyuu malee wanti kun akka baay'eetti dhiyaatu dubbatamaa jira. Taajuu Shurrubbeen jaalala ishiitirraa kan ka'e hinaaffaa garmaleetiin guutamee ishii ajjeesuudhaaf karoora guyyaa tokkoon caallee qabatee murteeffatee jala muree haala ofii mijeeffatee waa hunda xumuratee saba jaallatu guddaa kanaafis dhaamsa mataa ofii kaayyatee anarraa waa tokko barattan ana kana booda nama kophaa jiraatudha. Kana booda yoon du'aan addunyaarraa bade malee nama kootiin deebi'ee waliin argu kan jedhu dhaamsa dhuma miidiyaa hawaasaa ofii irratti maxxanse. Isa qofaa miti sirbi inni yeroo dhumaatiif miidiyaa TikTok irratti sirba akkaan ergaa cimaa qabu kan namni yoo dhageeffate irraa baratuu danda'u jechuudha. Helwaan maal dogongortee jechuun keessan hin oolu. Helwaan waan dogongortee ifatti beekamuu baatu iyyuu akka isiin afaan ishiitirraa dubbattetti hin dhageettanii sagalee waraabameen jira. Namootatu shira sobaa narra kaa'e maqaan ani hin qabne narra kaa'e dhiira biraa wajjin jaalala eegalte dhiira biraa wajjin haasaa eegalte kan jedhuun isa guutanii innis jecha san amanee gama sanitti harkifachuudhaan dubbii jaraa san dhugoomsee sababa sanitti wal dhabne wanta anaaf isa walitti buuse holola diinati kan jedhu guutumaan guututti afaan ofiitirraa dubbatte jechuudha. Isin dhageessa. Achumarraa kan ka'e Taajuun isiidhaan akka bifa jaarsummaatiin akka dubbatamutti bifa jaarsummaatiin erga araaramanii booda yaadannoodhaaf akka ta'uuf jedhee suuraalee amma dura ka'anii fi suuraalee isii wajjin qaban guutuu miidiyaa hawaasaa irratti maxxansee isiinis waan kana bakka nageenyi bu'ee jira kan jedhu waan amantee jirtuuf suuraalee san deemtee sheer gochaa turte hanga guyyaa kaleessatti mallattoo onnee irra gootee sheer gochaa turte. Inni garuu suuraalee san kan maxxanseef ergaa dhumaa anaaf ishiin waliif dhuma ta'uu murteeffatee waan jala sararee jiruuf waa hunda nuu maxxansee jechuudha. Namni gaa'irraagu namni kun immootu nama sabaati tarkaanfii akkanaan fudhata jedhee eenyummaa nu hin yaanne garuu gaafa tarkaanfiin kun fudhatamu nama kamiifuyyuu gaafii ta'ee mul'ate. Amma rakkoon maali? Isheen lubbuudhaan darbiteerti. Deebi'uun hin danda'amu. Boonyee dhiibnee waan fene goone Taajuun hidhamee ajjeefamee waan isiin deebitu tokko hin jiru. Isiidhaaf kan barbaachisu sa'a kanatti rahmataa fi rahmata qofa. Rahmata kadhaafi. Isaaf hoo inni hoo? Innis murteeffate waan murteeffate keessatti of darbatee jira. Hidhaa kophaa taa'uu murteeffate hidhaa ofiititti of darbatee jira.
namoonni gariin moobaayiliin isaa onlaayinii irra jira akkamitti onlaayinii irra jira jedhee kan gaafii dhiyeessan hin jira eeyyee moobaayiliin isaa onlaayinii irra jira moobaayiliin isaa harka seekuritii biyyattii harka jira yookaan harka mootummaa biyyattii harka jira sakatta'iinsa adda addaatiif sababa saniitiif akkasuma odeeffannoo dhufu adda addaa achirraa qabachuudhaaf seekuritiin bantee jirti jechuudha suni harka isaanii jira namoonni maqaan nyaatame hoo jechi jedhamaa jiru tokko hangam dhugaadha kan jedhus madaallee jira maal jedhame mucaa ebaluu jedhamu maqaa dha'uun barbaadu ebaluu jedhamu faransarraa dhufee hoteela qabatee isii waliin ture gaafa isii waliin turutti mootu mucaa wayii anan maqaan dha'u sallee maaliif dubbii lubbuuti maqaa namaa yaamunis gaarii miti maqaa inni hin qabne irra kaa'uun gaarii miti waan ijaa hin argineef viidiyoo waraabee isaaniif ergee viidiyoo waraabame kuni taajii harka ga'ee jedhamee mucaa wayii dubbate mucichillee deebisee jira namni rabbii kee sodaatte namni ilaahii sodaatte anaaf taajuun akkuma nama kamiitittuu yeroo koonsartiif yeroo qophiin adda addaa jiru wal argina malee walitti dhufeenya biraan qabnu maatii kiyyaa fi fira kiyya rifachiisan haadhee rabbiin nu qabee jira kanaaf dubbiin haqasaa isaaf rabbi harka jirti inni illee dhugaa qabaachuu danda'a namni keenya waa uumee haasa'uu jaallata yoo dhugaa ta'e illee immoo santu beeka ammatti nuti wanti dhugaa wabeeffanne maalinni jarri walitti bu'iinsa qabaatuu fi jecha namaatii walitti bu'uu wabeeffannee jirra maaliif isitu osoodhaan lubbuudhaan jiru haasoftee dhaamsa kana dabarsitee jechuudha ajjeechaa kana sadarkaa kana kan fide oduu namaati asirratti waa jedhee dabarfachuu barbaada dhimma jaraatitti hin deebiin namoonni haasaa namaatiin bultii teessan olii gadi ooftan hanga waan tokko ija keessaniin argitanitti argitee hin murteessinaa argitee warri har'a haasaa san oofe jarri nagaadhaan jirti garuu isaa fi isinis lubbuu isii dhabde innis akkuma lubbuu ofii dhabeeti jireenya dhabee jira jechuudha hololli badheedhaa oduun badheedhaa sidiiguu si balleessuu fi lubbuu kee gaaga'uu achi bu'aa biraan qabu jechuudha warri gaafa sanaa irra nagaan taa'ee jiraachaa jira jarri garuu sadarkaa kanarra ga'anii jiran yaa ummata oduu namaatirraa fagaadha ammatti wanti isinii godhu maalinni mee isin akka nama tokkootti sagaleen isii kan waraabame kun haasaan isii haasofte kun isin biratti akkamitti ilaalama madaaluu ilan namni waa madaala beektaa namni sammuu qabu waa madaala namni kun tarkaanfii fudhate kana dhugumatti oduu namaatiin fudhate moo waan ijaan arge qabamoo wanta wayiitu jira kan jedhu madaala dhuunfaa keessanii kaa'attan kana jechuun kan koo tarkaanfii isaa sirriidha jechuu miti osoo isiin akka jedhame viidiyoos ta'ee nama bira jiraatte waan feete goote tarkaanfiin inni fudhate tarkaanfii dogongoraati inuma hin danda'amu waanuma hin yaadamneedha kun tasallee ta'u namni adda bu'u jira yoo hin taane wal kassasu jira yaa jedhan yoo sadarkaa birallee jiraatte siigalee kanaaf isin immoo waan jedhame kanarraa akka nama tokkootti haasaa isin osoo lubbuun jirtu dubbatte kana dhageeffattanii yaada keessan kennachuu hin irraanfatinaa rahmata isiidhaaf kadhachuu hin irraanfatinaa haqa jalaa deemuu hin irraanfatinaa akkasumas immootu waan hin beeyneen jireenya namoota dhuunfaa diiguudhaaf yaaluun dhiisa dubbiin lubbuutii lubburratti hin qoosinaatiin namni walitti bu'uun malaa namni nagaa argitee maqaan xureeffamuun mala waan san jalaafaan dhaamsa oromummaati asumaan kallattiidhaan haasaa ishee dhageeffattanii yoo dabarsitan natti tola yaada keessan kennadha wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh Hello, assalamualaikum. Hello, akkami fayyada? Nawaji jettamu akkami nama sibira. Ay, akkastaatu nabi akkami jirta fayyada mi? Alhamdulillah. Maali jirta? Qoy maali rakkoon uumamtee ani beeta dheenya wanni ranjiro beeta social media ranjiro rakkoo ummata keenyaa sana jechaan wallahi rakkoon wantan jirtaati waan dalaganii suweenis dhugaase eenyugaa maalirraa haati dura dubbiin jalqaba wallahi jalqaba kasanirraa haateen qabu kana jeesiimuunis nu ulfaata ashuun dafu khayri rakkaawwa jechuun hin beetu ati waan irraa haati waan irraa kee wanta kam deemte kaabumaan jira nama na jala godhan namni biyya seenuu danda'a biyyeen seenaa
Lakki kaambii tana fedhan haa godhan fedhan haa dhiisanii beeki ati hogga dura dhufte namni tokko hogga dura wal fidu inni qabu tana wanni inni kaambii jiramu akkami waraqaan qaban see hundi in qabuunni anni qabaafiin taaba ammaan kan bisee malee jechuun durumaanuu hin seenne jechuudha durumaanuu wanni hin goone jechuudha asin galmeessini. Sunis dogoggoradha. Maaliif namni beektaati jaalalti harma jirtu waliin siyaaduudhaa jira beekta. Namni uummata takka sirreessuu fi eeguuf kana sanatti dabarte. Mana akkas wallahi amma namaan irraa quban qabne deemtee wajji bulta jaanii maqaa naa tottolchanii maal godhanii wakabaa godhanii. Amma asirratti. Arrabaan akkanatti ittiisaa jechuun jira. Laal asirratti amma wayin sitti hima. Abbaa feete wajji bulte abbaa feete wajji dhiiste kan si gaafatu rabbii tokkicha kan ammoo qaama kee kana kontirool godhu si galee nam tokkollee waa siin jedhuu hin danda'u kun mirga keeti kanaan ammoo hamilee si cabsuu hin danda'aniisi waan ati hin qabne sirraa kaa'ullee hin danda'ani si galee waan feetellee godhi kanaan ammoo beek intala dhalaadhaa waan feetellee isiin qabaatte bari bitti as qabaniiti si galeemi sossobanii wanni godhan malee namni bar jechootaa fi kana namatti waan akkasii qabaadde miti ragaa qabnaarri qabnaan sagalee rikatti qabna waan fedhan kun waan isaan qopheessan diraama hilwaa sagalee rikoordiidhaa miti waan fedhan haa qabaatan waan barbaadan haa godhan ambar waan nan godhin hin qabu ilmoo qabna jaan fireentii jaarti isaati ambar waan takka tadhiisan hin qabu waan nan godhin hin qabu takka achaariin bakulaaleetiin akka akkasii mumsa dabartee mi baga jeeniitiin biraawusu dhiira baga qabaati. Ira baga fuudhee jechaa siin ture. Laal. Kana akkas geessin dabarsine inni immoo laaftuma tanaan nan. Inni waa takka illee wanni hin jenne isaan wajji wanni ta'e. Innimmaa kanummaan dubbii sana hunda tokkoon waa fi wanta kanas wanta godhu jiru tokko isa. Maaliif egaa? Lakkaatiin tun jaalalaan dhufte birayi? Beekwani namni nama garagaluu miti yoo tokko wal dhabee xiqqoo. Yeroo muraasaan fudhadha jeenis nama garagalu bitaa yoon isa garagalu barbaade waan tokkoon sirri sibiraan dhufuu ture anamma asirratti waan tokkoon sitti hima si galee akka baqlaawaadhaatitti waan tokkoon sitti hima anamma yooniin intarratti yooniin jaaladhe yoo waraqaa qabaadhe aboo akkanaa fi kana waraqaa illee niin qaba hoottu gaa waan hin danda'uun siviin godhaate hoottu na bira yooniin hin qabaanne yoo aboo gaa si jaaladhe helwaa waraqaa hin qabu. Yoon achirraa asi baasee asitti waliin eegganne maal fakkaata? Si baasee isaanii miti baaraan si jammarani piroosesaa anaa fitatee wal fuunee barnaaf inni. Sumaan fitatee. Ana baasee fi kanan qabu. Anaa fitatee dhufuu deemuu wal fuunee achi booda feerna dalaatee. Inni maallaqa gimmaasha takka itti naa guute jechuudha. Egaa feeltee lama dakka haariyaatti eegaluudha. Amma maallaqa sabdu garaa isa nyaate moo akkami gaa dubbiin? Maayee yaani maallaqni kafalamuu kabajaanii. Hamzaalleen dawwaleen haaromsu takka boo. Hamzaa kamiin? Hamza sheejjaabe. Maaltu isa dhageessa? Wasafa kana? Yaa Bikka hundumaa seenaani? Footootii yaa tan ati uffata hin qabne taajuun ergee fi yookaan footootii yookaan maallaqa xiyyaarraa fuudhi jee. Dubbii waliin. Suuraa si kaaseeti ergee fi. Godhan dhabaniiti. Dhaabbadhu. Suuraa si kaaseeti ergee fi. Godhaa jee. Suuraa si kaaseeti ergee fi. Yaa sana barbaadde godhaa jee. Mee wallaa isaa dhiiraati laayibii itti naaseenu gaa. Arab sadarwaan kana social media irratti nan baasne. Lakki mee isaa dhiira itti naaseenu mee taajuun? Wallahi Hamza ishee jaala. Hamza dhaabbisan garuu ijoolleen dhaabbiste san gubbaan san godhanii dadhabanii ammoo paaspoora hiyyeeggise gaafaan dhufu boosaa isaanii jalaa fudhanii turan. Ammoo paaspoora san fuunee kan bitti erganii biyya si ergina godhaa kanaa sodaachuun didee waan takallee siima kaardii cufatee waan barbaadde godhiin jeeni nama asii birrii asiin nam'uudhaa santuuma nama eeguu jira. Gizeen gabboon mana jala deemuu jira. Waan barbaadu hunda godhanii dadhabanii. Ijoolleen si eeguu ijoollee akkamii? Beekuun bakka tanaa bakka sanii waan ani gabbee namummaan tokko karaa osoo jira deemu jiru wanta isaati nama akkanaati hojii deemsi jedhan. Eegasiifu laal poolisaa jira biyyatti
Biiti biyya seeraati. Yaa ammaan godhu fixanii saayiba isaati wallolaan inninis wallee waan hin taane walumaan walii wanta jajjaanii waan irraa quban qabu as garagalanii isa kana wajji bultee maarree jaanii Abrakallo Buluudhaan miti. blok godhaatiin jira. Warroottan tokko isin qochiisaatiin jira. Hayyo namni waan jira namaan jira. Isin qochiisaa jira. Wantinis wanta ta'e jaarsa kan hin duraan adda beekni wajjin harka tokko walitti ta'anii ati akkanatti addunyaa kana qawwatu jira namni ni beeku. Seenee nanarra sun hin jiru. Walaa tiktokarra walaa feesbuukarra walaa bilbila kiyyaa walaa bilbila. Kuni wanni nama isin dhage